Gara biraan osoo maal jedha sitti fakkaata. Namni bu'aa wanta yaaduutedha. Ani jabaadha, cimaadha jettee of yaadda taanaan akkuma sana taata. Garuu faallaasaa lakkii ani laafaadha. Jireenyi koo mannee sariitiiti. Gargara caan deema. Ani marqaadha. Abbaa barbaade kutee na liqimsa yoo jedhe immoo akkuma sana taata. Maali Profeesar? Gidaadha. Waan akkasii walirratti goona amma kun laphee walitti bu'uu miti. Akkamatti waan akkasii walirratti saatii kun saatiitti waa'ee marqaa maqaa dhaanii haasaaniidha. Waa'ee marqaa dha'uu qabda. Tun gorora coccobse maal gochuu summatti. Ati gara jabeessa ta'uu kee kan maal hin bareen waa'ee kee garaan kutadhe. Hammina. Wushu. Iddoo namni fumaa jiran. Namni hin jiruudha. Hin jiru. Hin caccabne luqqaan. Nama gadi taane. Hin joorre. Hin mujuujoofne. Galu. Hin jirru maal jirreetti. Namni fumaa uffatee deema malee maal jireetti. Maal taatee maaltu ta'e? Hin golgoloofne. Maalo. Na dheebossaa jirta. Oduu na dheebossaa jirta. Isaan sila sitti namni nan badaa nan salphadhaa jedhe yoo yaade hunuma salphata. Ati illee sila salphatte sichi eessatti salphatta. Profeesar tasgabbooftaa hin jiru. Isaa wajjin odeessinuu hin jiru. Isaa wajjin odeessuu qabna. Hin jiru garaana nyaachaa jirta. Baay'ee nama dhiba. Galu. Oduutti akkamimmoo oduun reediyoodhaaf taatudha. Oduu dhiyeessuudhaaf hojii wal qabatti. Oduu haadhaa maaloo. Ati mi'a akkama oduu gaddaa kana dabarsuudhaaf olii gadi si godhaasiin. Moo ijoollummaa keetti faaggaa ofaa guddatteeti. Waan namaa keeti. Isaa kana. Kanas oduu dhalanii sitti manii. Kunis oduu taateen naan sitti toleessanii. Argitee? Osoo maal jedha sitti fakkaata. Qoyme Profeesar qoy. Waan keessa jiru isa dhiisiiti. Waan argeen agarre waan jiru arge. Galoo. Dubbadhu kaayimanii. Maaliif amma kana warra akkisnaa oduu hojiidhaaf ta'u taanaani. Barbaachisa waan ta'eef dubbatte. Ilaala. Itoo giiftiin qoricha asirra keessee dhokottee asii fachi nama ofirratti ilaala. Qoricha dhokottee liqimsitu ija kootiin argee qaba. Qoricha maalii? Qoricha maalii? Haayige. Ija kootiin argee qaba. Kana gaafa oduu argitu akka farda garbuu argatee godhatte. Kuni dhimma hojiiti. Dhimmi hojii immoo dhaggeeffatamuu qaba. Kan oduu barbaadee miti. Hojiidha ammas. Oduun hojii hin barbaachisa oduun. Galuu koo. Galuu. Informaashiniin guutuu akka ta'uuf mee. Anaafis akka oduudhaaf laatu yeroon oduu qopheessu. Yeroo liqimsitee sana harka mirgaamoo harka bitaadhaan liqimsitee ishee. Ituma dhaabbatteetu nama ofirratti gamanaa gamanatti ilaalaatu harka bitaadha kaawwattee harka tokkotti bishaan qabatteetu liqimsite. Ilaa maal akkatti nama sodaachisu. Jilba kee kan naa godhu. Profeesar. Ija koo ajaa'amsu ija koo targee Profeesar. Inni paaraatos jedhe raawwate. Jirus. Maal jedha sitti fakkaate? Namoonni yeroo baay'ee daawwaa dhossanii liqimsanii namoota qulqullufannaa gadhee qabanidha jedha. Kana maalirraan arge? Confucius ituu dhossee qulqulfatuuti kan inni darbee torbaffaa irratti ilmaan wasiilanii isaarraa dhageegan. Maal jechuu barbaadanii
dhukkubni kun gara galeetti deema. La. Dafeen deebi'u dhukkubni kuni namoonni yeroo baay'ee daawwaa dhoksanii liqimsanii dhukkubni isaan qaban akka waraansa eeboo torbaateedha Sokrates immoo fala barbaadde. Dhukkubichi ammoo gara cimaadha. Maalodha wantichi? Hin ajjeesa jechuudha. Lafuu baasaa. Ammoo kanamu. Dhiyootti qofaatti hafuuf jenna. Qofaatti hafuuf jenna. Dhaqeen ilaalee dhufu. Profeesar ilaaleen dhufa jechuudha. Garama jabachaaf ta'e. Amma dhukkuba sana tuun taane fala saada kan barbaadu qaba. Malee Profeesar Masaatii kanatti Namni wayyo bishaan yarkaan isa keelloo guddaa sanaan ol qabdee keetti dhugaa jirti. Dhukkubichi mee bishaan nama isa fakkaata. Hin jirtu. Yakkee jira ciifteetu. Kaaftee keetti dhugaa jirti. Hin jirtu bishaan nama baasa jechuudha. Fala barbaadu Kottaa maaloo. Dooti fala barbaadna. Maaloo kottaa. Atangoon. Danda'u kana si qabu. Maaloo kottu. Maaloo Kaasaan. Kai maaloo. Maaloo kai. Wayyo. Kai maaloo kottu. Gift. Oh. Maal barbaadda? Maal nyaattu? Maal nyaattu? Waan barbaadde ta'u. Miindaa koo guutuun ta'u. Waan barbaadde natti midhaan immoo. Waan barbaadde siin godha. Sasaan jedhaniisiti saayikoloojikaalii maal barbaadda? Sammuun kee maal? Maal nyaachuu barbaadda? Akkamsi Maaltu siifa qophaa'u? Oolaa barbaadda moo? Lakki. Angama gootiin akkam ta'uuf. Ilmoo reesii qalu. Ilmoo ree gaariidha. Dhannaaf minaaf gaarii. Ilmoo ree nama caccabseeti. Lukkuu meeqa? Lukkuu isa kormaasaa barbaadda moo? Ishee barbaadda moo? Waama barbaaddu nutti amma. Ilaameem. Korbeettiin ol beekte. Waan tokko haasa'usan maal siin jechuu barbaadeenii amma pirootiinii killee moo wayisii wayyuu. Maaltu argame haqa? Gaariidha garuu. Bravo. Waan bareeda. Akkasiin kun amma daandii isa qajeelaatti galuun haadha seera akkasitti ana giifti akkasitti kabajuun keessan. Namni waa seeralleetti. Maal si wayyaasa kana? Maal ta'ee maaltu argame har'a? Maal jedha? Osoo maal jedha sitti fakkaate? Afur taatanii afran keessaa isheen tokko yoo shamarran taate mataatti fuudhaa baadhaadha. Inni kun karaa biraadha. Yeroo amma daandii sirriitti qajeeluu jirtanii fiire? Amma kun ammareef karaa qajeelaatti fullaatanii. Jechuun maal siif hojjetamu amma jechuu barbaadeen. Fakkeenya gaarii taa'e. Maal si hojja waan nyaataa waan maal? Haa ta'u isuma killee jettee san godhii rakkoo. Killee magoonaa. 200. Killee 200 binnaa 200. 200. Inti naata. 200. Inti naata. Kuma wayyu. Maaliif afur? Jaalalli finniisee af qabdan ammuma kana gadi bu'aadha. Dhibba ja'an boonu. Dhibba ja'ee. Rakkoon qabu. Kuma ta'u. Rakkoon qabu. Amma ta'ee haftee miti. Hojjettanii? Beenu ga'a. Asii immoo kan kaane adaraa kee hin deebina. Sitti deebina. Tole. Garuu mee dhaabadhaa. Yaada tokkoon qabaadha.
Maal yaadde? Sodaa wayii natti uumame. Sodaa maali? Akka isheen itti bishaan dhugaa olte argiteetta miti. Dhiisee deemuun hin barbaanne. Isin lamaan deemaa bitaati. An bukkee tureen eega. Eeguun qabaa. Eeguu qabdaa. An sinuma gaafati 200 bitamuu qaba jettuuni shakke sinuma yoo akka deebi'u. Maali? Maa jechuudha? An sinoo waddaa bitiiti siin kenna. Miindaadha baatu malee siin kenna. Intingalu Profeesarri jechuudha. Profeesarri ammatu miila isaa qabanii gadi rugufan iyyuu waan ta'u keessa jiru Profeesariin. Ummata koon qabu. Siini. Baaraatos maalidhaa? Nama funyaan isaa arguu hin dandeenye qolee isaatti nagarsiisee. Waa'ee kanaa siif haasa'uun hin barbaachisu iyyuu ture. Garuu wanti guddaan kana sooromsuudha. Ituu asii harcaaftu duukaa harcaati. Dhiyootti immoo badda. Ofuma waame haasaa magaasha qabu naasoftu Profeesar. Ammala deemaa bitaasin. Deemaa bitaatiin nan eega. Inta'u ani too waliin galu waan kana. Dubbittiin dubbii saayikolojiiti. Maal jechuu barbaadeni? Alaa ani hin danda'u. Gaafa isheen achi bishaan kana dhudhu ani bacamasii. Ani walgaleen ilaalaati. Waluma qabadhaa dhaqaa lama yoo taatan wayya. Innoo dhugaa. Yaada gaarii. Innoo dhugaa yoo si ergine. Yaada gaarii. Hanqaaquu bitennee si ergine. Dinnicha bittee dhufta waan ta'eef. Duuma teessee wayya mana keessatti. Anaafatti dhannee binna. Garuudhaan yeroo miindaan ba'uu si ilaala. Inni rakkoo hin qabu. Anaafatti dhannee binna. Situ baatee dhufa. Biraan socho'in. Situ baatee dhufa. Adaraa Profeesar bishaan irraa na eegi. Jalaa fuudhi dhoossi. Adaraa Profeesar. Nyaadhu maaloo? Rakkoon qabu. Maali? Ganaa jira amfiif hambisneera achitti kana fixiiti. Namni tokko gara danaan kana. Kanan jedhu. Namni tokko danaan kana. Yoo fe'amtee duutee yoo Akka filintu bishaan. Hintu. Ana sargee jabooti. Cimsii baafaan kaadhu maaloo? Akkasii ta'e. Nyaadhu geeffa. Akka oolaatti asinne. Akkatti hin buune. Giifti. Taayii suuraa. Akkatti hin buune namni tokko akkatti hin buune. Siifan bifnee misachiyyuu. Hambifneera. Daballa. Jira. Siiteeraa minyaa. Isinuma hojjetee garuu. Maali harka gooweetta? Minyaa miti? Akkuma minyaa hojjetames. Jiras kaa. Dhamdhamee laalee. Gamanaan. Qaaraatti hin makin. Ilaamee anoo akkan jedhe. Numtu walii gallee tokko faannaa keessuudhaan ilaaluu. Yaada kun hubadhu kan. Maali Profeesar hubadhaa kan? Itu akkas gooneen. Akkam. Silaa achitti anatu hojjete miti ree. Dhabdhamee ilaaleeran achitti. Yoo irra deebi'ame dhabdhamamuu qabattanis tokko anaan afaanna keessee. Laame. Atis. Inta'u nyaadhu. Asiitu wayii maala dabala muudhaa irraa. Isoo achii dhandhame dhaqi. Dhandhama keessa badaa. Anoo yoo itti baay'atee jira dheedhi. Gaarii yaaddaa. Yaaddatti giifti. Ati mee giiftii? Anaan. Ilaamee. Ayaattuu dhiisaa maal. Sigee. Maali? Hin fitta malee. Nagee Akkannee hojjenneen. Injiru maali soomee? Tuma deddeebi'ee. Saanitti mambiti malee. Ashabootatti baay'ate. Wanta kana ashabootatti baay'ate. Lakkisaa afachuun ni ilaala. Afachuu. Arnuma meeti. Kana dabartee naani. Kanuma dabartee naan. Profeesarii. Lafa lafeen hojii jirti si dabala achi dhaqee. Jennaan jenne malee akkuma nama birrii buusee taasoftu Profeesarii du'aa seenaa haasa'u malee. Kam jirtu? Nagaa keessanii? Nagaadha naan jetta dallaa horii seetu gaafa kana laataati. Nagaa qabdu isinofii nagaa qabdu. Akkamittiin akkanatti seentu. Ilaamee beekta waa'ee koo ani faddaaladheen bula doktar.
Faddaan dheessa burutti qomaa tokko qarshii tokko argataan jiru. Yaaddoon na ajjeeseera doktor. Asitti yeroo kuma tokko waa bisheessee ka'ee nama kan bira sabbitu fidee dhufu immoo dursa maayee sana ga'ee na eege. Nan rakkadhe doktor. Maallaa wayyaanoo yaaddoon matunaa qabsii qorchii yaaddoon jiruun jedhe. Kanaaf iyyuu gaafa mana kana ilaaltu mana lafatti gabaatas gabbeessan seete moo mana yaalaa dhabaru. Silaa dhukkubsatteera. Yaaddoo yaaltanii eesin. Yaaddoo naa yaalanii. Waan dhufteef dagattee amma dhimmi kun dhimma dhufanii laphee konna caba kana dooktar gaafa nyaatu. Laphee konna caba. Laphee si cabnaan dhuftee? Akka midharee natti maakaa. Fiiddanii silaa akka horiitti akka dallaa horiitti fiiddanii ol galtan. Amma soo biiroo Dooktar Caalaa ta'e, Dooktar Magarsaa ta'e, Dooktar Geetaachoo ta'e akkanatti fiigdanii seettu. Waan garaana beektaniif miti kan isin akka dallaa horiitti dhuftan. Natti maalidha rakkina jira. Tole Profeesar, eenyuun dhukkubnaan dhuftan maalidha mee rakkinni keessan? Kan akkanatti fiigsisee ol isin seensise. Ani waggaa amma kan addana teessee dhukkubsataan kamii jettee gaafachuun kee na qaaneessa. Siigala fayyaan kamii jedhama malee dhukkubsataan kamii jedhama. Maal jedha sitti fakkaate Profeesar Choon Polo. Namni tokkodha. Jaardiyaan kee adibame. Taayifoidiin kee adibame. Eenyummaa isaa gatee jira yoo ta'e fayyaa minedha. Fayyaa minedha. Siigala. Ilaame isin lamaan maalii wajjiniin jiraadhaan ba'aa akkamiin isin baadhaan hin gaddeesin laphee kun na cabe asitti fakkaate dooktar baay'ee ulfaata sitti muufillee baay'ee ulfaata baay'ee dhimmichi giiftiin nu jalaa duuf giiftiin ilaame kunoo ija isaatiin qorichame ija 12 asirratti naqattee 24. Ija isaatiin arge 24 harka lamaan kanarratti naqattee gooteetu isheen afaanitti nattu akka akaayitti. Akaayii nyaatti argite kaati. Akkamitti qoricha kanatti liqimsan? Maali nuti argeen jedheem hin agarreem qoricha waa'ee bishaan immoo dubbattaa. Bishaan kana mee jaarkaanii isa keelloo beektaa isa guddicha ila akkastiin ol kaastee ituu isheen akkastii humna kana lafa isheen fidde hin beeknu nu alaa ol hin gashitu hin dandeesse yeroo kaan hin dandeessu amma garuu baay'ee nama gaddisiisa. Ani yaaddoo guddaan qabamma yaaddoon koo akka kanattiin itti fumnaan gilgal gibeemayyuu nu jalaa gossiti jedhee yaaddaa. Dhugaan ilaamee dooktar killee kana immoo hanqaaquu dheengaddame hanqaaquu meeqa ture killee kana Dhibba lama. Dhibba lama miti. Tokko keessaa ajeessaa ta'eera. 199 ila akkastiin qulqulleessee tokko ishee irratti namni uubi irratti nafu hin hafne nyaadhaallee hin kajeeltuu ifi beeloftaniittullee nuun hin jedhu. Kun maal rakkoo qaba? Nyaachuun ishees ta'e bishaan dhuguun ishee fayyaa isheef gaariidha. Siin galle hin hubanne. Maaltu naan galle natti maakaa? Profeesar dhugaadhaa kun? Ani mee kana hin jiru. Waan nu hortumini maaliif kilinikii damee Phaaraxoos tokko maalaa softaa laftiin maal taate Profeesar qobaataa sootti kaatanii? Amma mee Soqraaxis asitti aangoo qaba. Phaaraxoos asitti aangoo qaba. Asitti siminii kan amma mee akkuma taanee finname. Tole fidaa kamoo inni dhufu? Maaloo nyaatee nu jalaa duuti. Beektaa akka isheen waan xiqqoo naatu beekta miti ree. Amma nuyi akkuma taanee finnee asiin geenya. Gaafa isheen dhuftee ollittu garuu fuula ifaadha. Baga nagaan dhufte. Teessumni kun siif qophaa'a. Taa'i jedhiiti nuusi maddu. Dandeenyaan immoo maddi ishee gamanaaf gamasii kana mee dhungadhuutii nu teessisi.
Amma sin nagorsaa jirtu waa'ee itti dhoksu na gorsitu. Akkasumatti. Ani barii doktariidha. Kan gaafa eebbifamee bee waadaa seenee itti maamiloota koo kan hin odeessine. Sirrii keessanii amma oduun baay'isnaati dhaqaati jira. Ati natti jette sirriidha. Garuu maal dhufe beektaa? Infinna gaafa nuyi finnu garuu akka nuyi waa'ee kanaa keessa beennu keessa beennaaf hin beennu keenya adara. Du'a lubbuu kee yoo ta'e hojii kanarraallee si geggeessu yoo ta'e aarsaatti kaffali malee hin dubbatin adara. Dhimmicha dhimma lubbuuti. Icciitii icciitii biyyaa icciitii biyyaati. Icciitiin biyyaa akka beekamu beektamni akka sanatti nu eegi. Maal jirtu hin jirtuuti. Wayyaan wakkeessaa kee dhalee Kaame sila oduu tokkoffaan oduu irratti dhaqaa fidaa. Adaraa si amma. Adara. Naa fidaan kun maali? Deebii maal harkana jira? Nyaatti isheenii. Nyaatti. Eme, akkamittiin immoo finnaa? Akkatti sagalee nu? Akkamittiin finnaa asi? Ituutti inni utuu isheen barii? Isa warrumaa jettan. Ila akkam goota beektaa? Harrumaaf nu deeggareeti. Maal gootaa? Mana galtamni anaaf inni si dursinee gallaa ergi nuyi mana keenya daqiiqaa 20 qofa teenyee hin dhufte iyyaa gaggabaa dhufteetu qandallooftee jirta. Ciniinna madu'aa ta'e. Goggii jechuudha yeroo sumaaf godda. Ilaame anuu garaan koo ituttuudha. Attamuun godhaa yoon kee dubbadhe hoo. Waan arraaf jettee politikeesiif jettee dhagaa ta'uu danda'a. Maal kun sitti jira siluu dhagaa ta'u. Dhadhaadhaan. Raafi yooma waan fedhe ta'e waanti fedhe yoo gadi dhufe arra du'a yoo barbaadde komishinii si ilaalla. Komishinii alatu? Nalatu? Ila waan tokko dhiisna afaan koo keessa ubiraa fuuna kila yoon kolfellee. Kolfa malee ilkaan koosi nagartanii adiinaa godhu. Atamma jechuudha jimmaa jimmiiti aasaa tokko iyyuu hin beektu. Afaanni si cufameera. Kami yoon kolfuusi keessumatti kolfuure. Keessumatti achi gakkofalta. Garaa koo dhungoodha waan qabatu gadi yaasa. Itittuu. Yoona immoo yoona balaan itti dhufeera. Yoona waaqni deemnu. Dhuftani? Doktor, maal gurbaa kana ni jalaa dhukkubee? Dhukubee jedha. Akkasii? Tole. Jaba. Tole egaa waan hin giifte wajjin mari'adhu qaba waan ta'eef suuteedhaa qabaatee gadi ba'a. Waa'ee masaadha. Waa'ee masaadha. Ilaamee doktor. Faddis kunooti. Dibreenis kunooti. Hina doktor. Faddis kunooti. Waan mari'adhuuti alatti seenna. Ilaamee waa'ee makooti. Gurbaa dhibamaa jiru kana jalqaba yaalchisnaa oolaa dura. Tole. Doktor nu yaadi gurbaa kana. Nayyaala. Waan asiin mari'adhu qaba. Maalimmoo erga gurbaan kun yaalamee booda mari'annu. Lakki. Dhimmichatu dhimma ariifachiisaadha. Dhimma akkamii? Giifti. Ijoolleen kun baay'ees jaallatu. Ijoolleen kun? Hiriyoota kee obboloota kee warratti wajjin jiraattu kaa. Gara fa'aa jettaa. Maal kuni bargaa fi takkaan qabu. Akkitti isaan na jaallatan. Maal sitti mammoo haatummaan ija keetiin argite? Nan arge. Dhugaadhumatti gaafa isaan haasa'an yeroo mallee maqaa kee waaman illee jaalalatu irraa mul'ata. Ija isaanii irraallee jaalalatu mul'ata. Dhugaadha kun hin sobamu akkatti na jaallatan dhugaa siin jedha. An guyyaa takkitti kaalsii koo micceen beeku. Takka kushiinaa keessa seeneetti shunkurtii seeraan muree waa bilcheessee isaan nyaachisee hin beeku. Isaanumatu dalagaa. Olaantummaa dubartii mul'isaa jiru asittillee. Sirriidha jettee yaadda. Na kabaju. Seericha kabaju maana qofa osoo hin ta'e. Akka malee na jaallatu dhugaa. Yoo na dhagaan immoo gaarii miti waan ta'eef. Itti hulluqa miti. Uftuun waan ta'eef akka na dhageenyeef. Maal seete giifti? Anaafati waggaa dheeraa wajjin jiraanne. Garuu ati waan guddaa tokko na dhoksitee jirta. Maal ture immoo an waa dhoksee maal si dhoksee beeka? Na dhoksitas jedhee yaadu garuu xiqqoo ishee natti dhaga'ameera tarii atis sodaattee
namootas ta'uu anaanis na sodaattee icciitiidha jettee sodaattee ta'uu danda'a. Icciitii maali fuutee naan jechuu barbaadde moo jaallattee jaallallee moo qabda naan jechuu barbaadde? Isa sirriitti na dhoksuu dandeessa. Isa kaan na dhoksuu dandeessa. Kana garuu ogummaa koo wajjin waan wal ilaallatu waan ta'eef na dhoksuu hin qabdu turte. Barnoota dooktarummaa baratte naan jechuu barbaadde ani baranne siin dhoksine. Giifti siin galle. Maaliin qoostamu? Na dhaggeeffadhu. An dhugaa baay'ee keessa kootii na jeeqee jira. Ijoolleen kun garuu gaafa akkanatti si fidan ofii isaaniif osoo hin taane siifidha. Na dhaggeeffadhu giifti. Amma tokko lamaan wanta si dhukkubu dhibee kee waan taate natti. Naan badee kaa. Dhukkubsattee jirta baay'ee. Qorichallee tokko liqimsuu dhiiste akka kaayitti nyaattii naan jedhan. Egaa kuni hamiidha. Kuni hamiitu narratti adeemsifamu jira. Dhugaa siin jedha. Gurbaan kun fuudheetii gaabii narra kaayee waan deemeef dhukkubsatee tanaan jettamoo isatu dhukkubsatee dhufee mi'eessa. Isatu jalaa dhukkubsatee isa finnee dhufne malee ani hin dhukkubsanne dhukkubsadhee sin beeku. Dhaggeeffadhu giifti. Qorsa maalii moo liqimsee? Meeti na dhaggeeffadhu. Nan bade. Xiqqoo mataa nama waafannaan inni paaraastaamoolii akka liqimseessa yoo akkatti hin liqimse yoo hin beeku. Lakki. Ijoolleen natti qoosuu barbaadaniiti. Karaa seeraatu yoo ani giiftiin isaanii gaafatin ani giiftii miti. Natti qoosanii. Kun seera maaliif giiftii qosaan si yaadanii jiran? Ogummaa keessaan irratti fayyadamuuf moo? Manuma keenyatti gallee waltajjiila. Waltajjiima gubbaa teenyatti walirraa qoncisna malee gaafata. Anaa yaadanii moo? Kana dhiisee ogummaa keessaan irratti fayyadamin barisaan waan si yaadanii. Ogummaa siin jala doktara ammoo inni kun waanuma inni baatu dadhabeef na baachise malee. Giifti dhugaa ati baay'ee akka qosaatti qabaa jirta. Anaan garuu baay'ee na yaaddessee na naasiseeras. Kanaafiyyuu hin qoosineeti maaloo natti. Fal'in dhibu bara. Dhugaa sitti yoo hin dadhabne doktaroota ciccimoo baay'ee bara. Lakki nama maraanne tokko maraatteetta gaafa jedhanii gaarii namaan ta'u waan ta'eef dhiisame. Natti madaalaa. Hojichi guyyaa maaliiti? Dhugsinii. Hin qoostamoo suma dhugaa jedhaa jirtaate garuu. Isa dhugaan jechaa jira. Dhugaa waaqayyo an dhukkubsadhee hin beeku ammas na dhukkubaa hin jiru. Ambar ijoolleen tu maal ta'anii maaluma argatan duuba je'eeti yaadaa ture. Edaa isaan isin dhukkubsateerti jedhaniiti waan samara naa ta'aa turanii nan baade kaa giiftii biyyaa. Kolfi nuti akkam akka taane akkamitti akka naane nuti beeka ati kolfi. Maal doktor? Ichime. Mataa tolbe. Profeesar mataa yaabbate. An ogummaa keetti durumaa kaase naman hin fayyite. Maal fayyite mataa yaabbate kunuun hin geggeessisoo. Kolfa ishee deebiste. Fayyite. Lakkii kolfinna gorsaree miti. Tun sodaadhu fudhaa galaatee. Doktor bishaan itti lateetu? Bishaan dhawwannee ture. Yeroo isheen qoricha mataa boo'uu liqimsitu argitaniitu. Waan biraa seetan. Ija tokkos isheen liqimsite diddama silaa akkasuma oduun. Lakki. Mataa boo'uuf jetteettidha kan isheen liqimsite. Mataa boo'uuf jetteetti. Ilaami. Si gowwomsite malee yeroo isheen liqimsitu ija keetiin agarteettamti 24 hin jennee. Ajjeera Profeesar. Lafa Profeesar lafa soquraatas dhaqee naa dhaqu ila. Maanni arge jagootiin yeroo isheen kana keetti qabatte bishaan immoo keetti qabatte isayyuu ofirratti nama naala gar tokko ila keetti. Itti ulfaatee qorichi kana itti ulfaate. Bishaan akkasitiin qabatte. Akkamittiin qabatte? Akkeetti qabatte qorichi itti jaidimii afurii orientaala. Maal qabatte? Maal qabatte? Bishaan qabatte. Akkeetti bishaan qabatte. Akkasitiin jaarkaanii jennee. Jaarkaanii. Bishaan maal bishaan qabaam. Bishaan tu keessee bishaan qabatteetu qorichi itti ulfaate. Gar tokko cabde keetti nu ofirratti laalataa. Maal taate garumatti. Ituun lakkaa'in. Nu gowwomsiteeti. Tokkos liqimsite diddamee afurii liqimsite dhukkubfataama. Nama gootaniif galatoomaa. Isheen nagaashatti. Egaa. Hanqaaquu sana meessa keessa naannoo laataniitu. Gifti. Akkasii.
Egaa nuti baay'ee sitti dadhabne baay'ee si kunuunsine xiqqaatu gaa qarshii manqaa kottiitu nu deebiste. Ani giiftii moo?